kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleettoowwan gaaddisa kana jalatti waliin argamnu bakka jirtanitti nageenya rabbii tikni isaa dhaasi waliin jiraatu. Akkuma beekamu sagantaa keenya lammaffaa keessatti darsiilee soomanaa keessaa kutaa suhuurii ol seennee hadiisa rasuula rabbii akkasumallee seenaa saxaabotaa waan jarri keessa dabarfatan akkasuma ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayata buusee ummata nabi muhammadiif sallallahu alayhi wasallam akkaataa suhuuriin itti nyaatamu bayaananuu godhee jiru ol seennee bifa gabaabaa ta'een ilaaluun keenya yaadatama jechuun. Egaa sahaabaan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo jalqabaadhaa kan jarri soomaa turan namoonni naannoo fixrii irratti rafan gartee fixrii kan illee erga dammaqanii kan hin nyaanne akkasumallee suhuurii kan hin nyaanne borumtuu soomannaa lammataa kan jarri sooman. Eegas rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sahaabaan tokko dadhabee Qays ibn Sammat al-Ansaari namni jedhamu sahaaba rasuula rabbii tarraayi dadhabbiin isa qaqqabe kun rasuula rabbii bira geennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa uhilla lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخر آية. رب سبحانه وتعالى آية كان أبوسي حال كانت الدينين نبي محمد عليه الصلاة والسلام دينين إسلاما كن صاحبنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام حال كانت أردت صوبني حال كان ياتشون إسني أيما ميجرا فطري الرائق لي أكسم اللي جدو هذا مناف أبا منارتي قرتي حال كان إسني أيما ميجرا ربي سبحانه وتعالى آية كان أبوسي صحابة رسول ربي عليه الصلاة والسلام آية ربي كان الرتي الدوغا مدني أكسما صحابان تقول لي خيط الأبيض وخيط الأسود جنان قرتي كري ديما كري قراتشا في عدي ولدتك أبدين مخداكي يجلك أودين إيقاسي هما أدناف بهوديسي قال ما رسول ربي ترتب ريس فدين حال كان أدناف بهوديسو يسأل آية تيمي إيقاسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار جلني خيط الأبيض من الخيط الأسود سجل أمي سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام تفسيرا هل دكنا إنسان كنيتي في إفنا قياتي جلني رسول ربي عليه الصلاة والسلام إفنوا فباسني جتون. إجا صحابنا رسول ربي حالة كان كيس دبر فتني ديني كان رتي إفاجة قد جيسني واحد كيستي الأماني الرتداد أبنيتو دينين كن حالة كانت تميد أجي نككبي رضوان الله عليهم. إيجا سيقا رسول ربي عليه الصلاة والسلام صومنا فطري الإيساني سحوري الإيساني اتففو الرا لرقا تراني جتون. إيجا نمني سحوريناتو أولا وني إسرى برباتشسو أولا نيا جتون نيا غاري تلفتشو تورباتشس أبليتو ون كيني خبجمتوني جالتمتوني wannuti dagachuu hin qabne inni guddaan suhuurii nyaachuudhaaf yeroo kaanu niyyaa tolfatuun barbaachisaadha jechuudha. Niyyaan kun maali jennaan niyyaan gartee waan arrabaan dubbatamu miti. Ilmi namaa ruuxarraa fi akkasuma biyyee irraa kan inni hojjetame qaamonni kun lamaan ruuxiinis akkasumallee nafsiin kunis akkasuma jismiin kunis lamaan isaanii soomana keessatti gahee guddaa qabu. Kana lamaaniin kan inni soomamu soomanni kun jechuun fakkeenyaaf ati salaata rukuucii bu'uun sujuudii deemuun akkasumallee gartee tashhuuda dhaabbachuun harka walirra kaa'uun walitti siquun gochoowwan kun gochoowwan qaamni kun dalagu hundumtuu innillee ibaadaadha. Kan qaamaati kun gahee qaamaati jechuudha. Gahee qaamni kun dalaguudha. Gadi jechuun ol jechuun taa'uun kun hundinuu gahee qaamaati. Walaakinnahu niyyaan immoo kan qalbiiti. Kana lamaantu walitti ida'amee ilma namaatirraa barbaachisa islaamummaa keessatti jechuudha. Idan soomana keessatti illee wannoonni soomana afaan keenya bishaan seenuu dhorkuun
akkasumallee qoonqoo keenya bishaan seenuu dhorkuun akkasumallee funyaan keenya keessa bareechinee bishaan ol fuuchuu dhiisuun yookaan soomannu ta'e jechuudha. Wannoonni kun wannoonni bakkee keessatti arrabarraa of tiksuun nama arrabsuurraa of tiksuun fawaahisha adda addaa dubbachuurraa of tiksuun hamiirraa of tiksuun nama rukutuu dhiisuurraa of tiksuun gochoonni kun hundi kan qaamaati qaama kanaaf kenname jechuudha. Walaakinnahu qalbiinis gahee guddaa qaba. Qalbiin ammoo wanni inni ramadaana keessatti dalagu akkasumallee niyyaa gaarii tolfatuudha jechuudha. Niyyaa gaarii tolfatuudha. Kanaaf رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث أسماء رضي الله عنها نفدبر سيتي كيستي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني هل كان أصوه النية صومنا إساءة بري صفتي إيقالي صومني إسافين جوجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام. حديث كان أصحاب السنن ابن حبان أكسم اللي ابن خزيمان حديث كان صحيح أقول أن يجر يسود حديث كان صحيح أقول أن يجر كان نيا كنا نيتون برباچ سارة كان النتاو نيات الفني على كان الرا يروكم نيانا كان جرو نترجمو نمالا فاضطريت ما يرجعاني صومنا بريتي في نيتون هندن داما انقلفت بريوتي فطري راي قالي ساعد فطرتي راوتي جرتا إسا بريرتا أمو نيا فطري هل كان قوتو يرو بالآسوزرا يرو نيادا نيارة يجباتون برباچسان نيا حالك متنيتون أكما ورا واللالما كيستي أمني بدعا دلقا نويت الظهر 4 ركعة الله أكبر أكما جلن سنمو إسا كميمي نيا جتون حالك متكن نيتم نيا جتون وان قلبي تجني جرهتون عمل قلبي الربا فين كن نمني نيان دلقا الرباتي متيتون دلقا الربا فين نمي مت نيان قلبي أن الرتيد التات وأنتي نيتو سنة يتون لفظي باسون بدعة منكرة جتون بدعة منكرة يعني بدعة جبمتو ليتون كناف لفظي الرأف باسون الربان نويت الصوم الغدا جتون اسم كن بدعة منكرة جتون كناف الرأف تكسون برباتي سال أمال الري التنيتي صومنا بوري نصومنا جتي على كان الرأ حدث بوريس افتانوس أكسم اللي باتي رمضانا كانت شوف إسا كيست هل كان نيتون برباتي سادا كان النتاو جتون إقا نمني صومنو حال كانت سحوري إيقال لي زرا جني أما صومنا تسيني زرا غنم تا صومنا كان كيستي أمو أكما حديث أمان دري لالي دبرسيني كيستي نمني صومو فلا يرفث ولا يسخب جر الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني صومنو إيوجين أكسم اللي وان أجاواهن دبتني زراني كناف الربكين يلي أفتكسون برباتي سادا إيو غرتي سغلي قدا الفلاني إيو ناكس ووجهون كان الرا أفتكسون برباتي سادا يتون إقا نمني صومنو دعايني سادا مستجابة رسول ربي عليه الصلاة والسلام دعائي نما سديد هنديبي وجر الرسول ربي عليه الصلاة والسلام إني توكو دعائي نما ميد أميتي إني لما فتى دعائي إمام عادلة إني صدفان دعائي نما صومنو تيجو دعائي جرى كان سداني هنديبي وجر الرسول ربي عليه الصلاة والسلام جدو وركنات في جدو ربي قردون توكو اللي هنترو يجو كناف دعائي كالتشون برباتي ساد أن اللي أتلي حاجة قداك أمنك ربي سبحانه وتعالى ملينا ميتقون الرام بيكني كناف يا رب يتشون برباتي سادا نمني صومنو فولين نما صومنو أكما ماندورا حديثا ماندورا إلى اللي دبرسني كيستي في مصاهم أطيب عند الله من ريح المسك أفان نما صومنو ربي سبحانه وتعالى برتي ريحي مسخير قلت درجة قداك أما جتشون كناف نمني صومنو درجة قدادك أبا جتون إقا باتي خبجا صومنا كان كيستي أما اللي نمني صومنو صلاة سنة توكيتsa يو إني صلاة لو كانت صلاة الظهري رتي صلاة كيني مالا صلاة في ديادو صلاة سنة ويرواتي صلاة ربي براتي أكا صلاة واجبة صلاة دربان سيف كبم أتي ركع لما سنة صلاة أكا وان ظهري أفر صلاة تسي إدا أما جتون كنت آلنا كبجابات رمضان كابو الرأي جتون أكسو ملي نمني باتي رمضان كينا كيس
صلاة واجبة تكو صلاة أكوان صلاة تربات ما صلاة رب سبحانه وتعالى إساف درب ساجدا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان في رسول ربي عليه الصلاة والسلام يروبات رمضان في إسيني في بات كبجا زادني صحابة إساني قمت شيساني رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان فبليتي كانكو nama yeroo qaburraa yeroo qabnurraa dalagaan biyya namaa hundumtuu ni raawwata waan ta'eef kan akhiraa keenya irratti yeroo keenya kennine jajjabaannee diinii keenya irratti qawiyyii ta'uun barbaachisaadha kan inni ta'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhiira dubara wanni jedhee adda baasee hin jiru namni dalagate namni khayrii dalagate khayruma isaatiin dabarfata jechuudha namni khayrii dabarfate khayruma isaatiin dabarfata khayriin kee isiidhaaf waan ta'u khayriin kee isaaf waan ta'u hundi namaatu akhiraa ofiiti kan inni waan inni kasabate kan inni argatu kanaaf soomana keenya irratti jajjabaachuun du'aa kadhachuun waan nu cinqu hundumaa yaa rabbi jechuun baatii 11 waggaa keessaa dhufe baatii tokko kanaan miiccinee irra dabarfachuun keenya barbaachisaadha kan inni ta'u jechuun egaa namni soomanuu haala kanatti oolee jira galgala kana yeroo fixriin qaqqabe du'aa'iin yeroo sanaa mustajaaba jedhu rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam du'aa yeroo fixriidha barbaachisaadha Umar أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إن اللين كان إجولي إساتي وجن ماتي إساتي وجن دعائي كرأتو تأجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو فطرين قبل لي صومن كن ديمي ديبون أديمي كون جيتي حجر ربي برتي إدامتي جلني رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان يدبتني كأني دعاء ربي إساني كان كأتن تعني جراني يتورى رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان أفنت اللي دعائي قوتشون برباتي سان حاجة يدوك أمنا يجون حاجة يدوك أمنا كان أف دعائي قوتشون برباتي سان كان النتاو إن شاء الله تعالى إجا يرو فطرين كأبيم أما اللي يرو كم اتفتر رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا حديث أنس رضي الله عنه نفدبتي حديث حسن تأين جتورة رسول ربي عليه الصلاة والسلام نانو قرتي أصو مغربه صلاة كان فتران تورن وياتكو مسافر ما ديماني يرو ساعتين في طريقة أبو صحابة إسانيتين قدبو إيتي بصونو فلافي سجل رسول ربي عليه الصلاة والسلام يا رسول ربي وتدقو دكاني فتي وجدين صحابة قدبو إنو فلافي سجلن يوتقو دكاني فتي يا رسول ربي جنة قدبو إنو لها نولافي سجل رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيجا صحابان كون قدبو يا رسول ربي تفلافي سي رسول ربي فطرني إيجا صحابو تانا كان جلن إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم يرو دكاني أسين أولواتي أما اللي افتئاسي راوتي وقات نمني صوما وفطر يرو أدون سينتيتو إيجا حديثة كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان تي حديثة كان رسول ربي رافودي كان جلو تي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام من جلني إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيرو أسين دكان نجرب هاتين أولواتي جرد هاتين أدون سينتي دكا إفتي أسين ديمي أدون سينتي فقد أفطر الصائم أجات نمني صومنو فطري جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفق عليه حديث نكون متفقة جتون كناف يرو كان الرتي فطرين جتون إجا الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أكن جر نمني صومناتك فترسيسي أصو إسا صومني الرأزرين الرأسين إني فترسيسي اللي أجري إسا صومني أرقتا جرا الله أكبر كناف نتلي حنكرن دعمو توكو يروماتي كينا يلالو نموتا مسكينا نانو كينا جران فترسيسني قمت جيزو داف ويادني وما تشوفين برباتي زارة كان النتو مانا كينا تس يروجرو كينا كيستس وانا توكو قوبي فاني ولكن مسكينا نانو كينا قمت جيزو حقيقة أما وانا توكو مانا كيت قوبي فاتي أما نتقودي waan sila gammachuudhaan akkaan gammadaa
nyaata sana nyaachuudhaaf qopheeffatte miskiina sanaaf geessite ollaa keessa kanaaf geessite isa sana gammachiifte wallaahi osoo nyawanna qopheeffatte sana hin nyaatin garaan kee haara galfatte gammadda jechuudha. Yeroo maatiin miskiina sanaa ol dacha'ee nyaatee ijoolleen gadi baatee taphattee ammallee yeroo miskiinni waan irra tuffiste san uffatee ofitti gammadee gadi ba'u inni sila akka godhabu riyaa ofirraa yeella'ee uffannaan isaa itti toluu didee jiru uffata ati irra buufte uffatee yeroo ammallee itti gammadu qalbiin kan kee raaxaa akka kana caala wanni siin argattu hin jiru jechuudha. Ammallee yeroo miskiinni siif nyaatee namni soomanu yeroo fixriin ga'u osoo inni yaadda'u maalittiin faxaraaraata baatii ramadaanaa baatii kabajaa kana nan soomamoo nan dhiisa ani waan hin nyaadhu hin qabu osoo jedhee qalbiin isaadhaa cabu ati ammoo irraan baaftee faxarsiistee gammachiistee abshir yeroo jettee ati ofii keetti ni gammadda kan gammachuu isaa su'aafu akkam haa ta'u gaafa ati rabbii keetiin wal geesse dalagaa kee gaarii kanaan jechuudha. إذن رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني نما صومنو تكو فترسيسي وصو أجرين إسا صومنين الرتين أكوان صومتي أجرين سيف قل ما هجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام كاناف نمو تنانو كي نجران مسكينو تنانو كي نجران أنس إسنس نما الأبتو في ربنا هاقودو إجا حالة كانت رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان فتران تراني أكسم لي صحابة رسول ربي رضوان الله عليهم حالة كانت كان صحابة رسول ربي ترى أرجاني فتران تراني إجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو فتران كان أول والنئسان اتفتران رطبة أو كان نمون يدون نبيكنا بيوتان باكنا كيستي بيكنا كيستي باي إنانين أرجمني مالي رطبة يتسون تمرة شيتي يوكان تمرة يقرتي جيد آجتشولا إساتو رطبة جدما أكسوم اللي يو رطبة هنجرما رسول ربي عليه الصلاة والسلام تمر مبني أرجنو كان سبيل شات آجتشولا إساتي كان فتران ترى رسول ربي عليه الصلاة والسلام يقول لي إني هنجرة أكسوم اللي بشان رتي كان فتران تراني بشان كن كل ساد أس كل دس جتسون كناف رسول ربي كانت كان فتان تراني أتلين حالي ما كان كيسا كان سيلا في الرتي فتروتو بربات ساد أيتون كناف إن شاء الله نما صومنا كان حق إيسا قلتي صومنا ربنا هاقولو صومنا قرتي أركان كنا إسلاماتي صومنا نكون باتي ذكريتي خاصة وبليتو وين كنا كيسا جركون باتي رمضان كان كيسة قرآن كنا درن ججباني مراجعة قلتون بربات سادة كان النتاو أكبيا كنا تأمو يودي بني إلى اللو يروح الدو دورتوني نياتا قبيسو ليروان نما ربين علمي كان في علمي لما سنة كيسة أمو فحمي نما ربين كان في ملي الرهدون سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام بكا كان وجهتشور رتقاوي هنو مجرى dubartoota marratti hirkifama jechuudha dalagaaleen mana keessa kun walii galuu dubartiinis waan dandeenya jirti tariin illee bakka adda addaa bakka gurguddaa hojii gurguddaa keessa ooluun mala kun walii galtee jireenyaati haa ta'u malee akka biyya keenyaatti aadeffannaan gara dubartoota irratti jira wanna kana keessatti ammoo dubartoonni keenya akkuma dalagaan waajibni nurra jiru jireenyi maatii keenya akkuma nurra jiru ta'e sana qofarratti xiyyeeffannee baatii kabajaa baatii guddaa baatii ilmi namaa wal dorgamu kasaaraan bahuu hin qabnu diinii keenya irratti hojjechuun barbaachisaadha li'annahu kun arkaana islaamaa keeti kan ilmoon kee bakka kana guutuu miti kan maatiin kee bakka kana guutuu miti kan jireenyi kan kee bakka kana guutuu miti kun diinii islaamaa arkaanni islaamni ittiin ijaaramte shanan keessa soomanni arkaana islaamaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Arkaana islaamaa waggaatti naanna'ee sitti dhufuun haa jennu malee waggaatti naanna'ee haa dhufu haa jennu malee kan baranaa qiyaamaa malee hin deebi'u jechuudha. Inni gaafasiisuun inni waggaatti naanna'ee dhufu sun kanuma mataa isaatiin dhufa inni baranaa kanuma baranaatiin raawwata jechuudha. Egaa baatii kabajaa kana keessaa sadarkaa baatii ramadaanaa kun baatiin kabajaa qabu keessaa inni tokko baabu rayyaan waan jedhamu jira namoota soomana kana haqa isaa guuttatanii yaa Allah nama soomana kana haqa isaa guuttatee soomaniif ulaa jannata keessaa addatti warra soomanu kanaaf qophaa'ee jirutu jira jannanni sun maal jedhama baabu rayyaan kan jedhamu rayyaan jechuun dhiibubaa yaani dhiibubaa
kan dheebuu keessatti baatu waan feeteen jechuun rayyaan jedhama baabii sanatu nama soomanu kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala gammachuu haala kanaatti qopheessee fi jira kanaaf namni soomanu wanni isaa hundinuu rabbiin biratti darajaa qabaa fi nama soomana kana haqa isaa guuttatee soomanu rabbiin haa godhu yeroo hedduu miidiyaaleen adda addaa teekinooloojii rabbiin nutti kennee jedhee asiinne yuutuubii feesbuukaa teelegiraamaa waatsaappii osuma jennu kana keessatti yeroo keenya qisaasessuu osoo hin ta'in soomana kana hanga rabbiin nu dandeessiseen لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كنوتك رسول ربي عليه الصلاة والسلام حالة كانت تصومني جرا صحابنا رسول ربي حالة كانت تصومني جرا حديثني هدودا كيسان حديثك الجبابا كيسا فضلي كان فضلي توان كينا حاجة جوانو ربين نما صومنا كان حاجة يساقو تتي صومني الرامل كهو ربين هاقودو isin irratti dheeradhee afan hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti assalaamullaahi alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh. قلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا أبليتوان قادسا كان جلتي ولين أرقمنو بكا جرتان التنقين ربي تكني سعد آسي ولين جراتو أكما بيكا موسى قنتاكين لما فاكي ستي درسي ليا صومنا كيسا كتا سحوري والسيني حديث رسول ربي أكسم اللي سينا صحابه تاوان جر كيس لبرفتا أكسمك ربي سبحانه وتعالى آية بوسي أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا سحورين اتناتا مبايانا وقود إجرو والسيني بفقباباتين إلى لون كينيا هيادة مجتون إقا رسول ربي عليه صحابنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرجى الكعبة كان جري صوما توران نموني نانو فطري رتي رفن قرتي فطري كان اللي رقدمك أني كان هنياني أكسوم اللي سحوري كان هنياني برمتو صومنا لما تا كان جري صوما يقسي ربي سبحانه وتعالى صحابان تقول النبي قيس بن صمة العنصاري نمي جرمو صحابة رسول ربي تراي dadhabbiin isa qabe kun rasuula rabbii bira geenyaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala uhilla lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun alima allah annakum kuntum taqtaanuuna anfusakum fataaba calaykum وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخر آية. رب سبحانه وتعالى آية كان أبوسي حالة كانت الدينين نبي محمد عليه الصلاة والسلام دينين إسلاما كن صاحبنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام حالة كانت أرتي صوبني حالة كان ياتشون إسني أيما ميجرة فطري الرائق لي أكسم اللي جدو هذا مناف أبا منارتي قرتي حلكن كن اسني ايجما ميجرا ربي سبحانه وتعالى آية كان أبوسي صحابة رسول ربي عليه الصلاة والسلام آية ربي كان رتي الدوغ مدني أكسما صحابان تقول لي خيط الأبيض وخيط الأسود جنان قرتي كري ديما كري قراتشا في عدي ولدتك أبدين مخداكي يجلك أودين إيجاسي هما أدناف بهوديسي قالما رسول ربي ترتب رئيس فدين حال كان الدناف بودي سوي سعد آيتيمي إجاسي ربي رسول ربي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار جلني خيط الأبيض من الخيط الأسود سجل أمي سنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام تفسيرا هل دكنا إنسان كنيتي في إفنا قياتي جلني رسول ربي عليه الصلاة والسلام إفنوا فباسني جتشون
صحابة رسول ربي حالة كان كيس دبر فتني ديني كان رتي إفاجة قد جيسني واحد كيسة الأماني الرتي الأماني تو ديني كن حالة كانت تميل أجي نككب رضوان الله عليهم سيقى رسول ربي عليه الصلاة والسلام صومنا فطري الإيساني سحوري الإيساني اتففو الرا لرقا تراني جتون نمني سحوريناتو أولا وني إسرى برباتشسو أولا نية جتون نية غاري تولفتشو تورباتشس أبليتو ون كيني خبجمتوني جالتمتوني ونيو تدقاتشو هين قابني إني قدان سحوريناتو الأفيرو كانو نية تولفتون برباتشس عليتون نيان كوني مالي جنان نيان قرتي وان الربان دبتا موميتي المنما روح الرافي akkasuma biyyee irraa kan inni hojjetame qaamonni kullamaan ruuhiinis akkasumallee nafsiin kunis akkasuma jismiin kunis lamaan isaanii soomana keessatti gahee guddaa qabu kana lamaaniin kan inni soomamu soomanni kun jechuun fakkeenyaaf ati salaata rukuu'i bu'uun sujuudii deemuun akkasumallee gartee tashhuuda dhaabbachuun harka walirra kaa'uun walitti siquun gochoowwan kun gochoowwan qaamni kun dalagu hundumtuu innillee ibaadaadha kan qaamaati kun gahee qaamaati jechuudha gahee qaamni kun dalaguudha gadi jechuun ol jechuun taa'uun kun hundinuu gahee qaamaati walaakinnahu niyyaan immoo kan qalbiiti kana lamaantu walitti ida'amee ilma namaatirraa barbaachisa islaamummaa keessatti jechuudha idan soomana keessatti illee wannoonni soomana afaan keenya bishaan seenuu dhorkuun akkasumallee qoonqoo keenya bishaan seenuu dhorkuun akkasumallee funyaan keenya keessa bareechinee bishaan ol fuuchuu dhiisuun yookaan soomannu ta'e jechuudha wannoonni kun wannoonni bakkee keessatti arrabarraa of tiksuun nama arrabsuurraa of tiksuun fawaahisha adda addaa dubbachuurraa of tiksuun hamiirraa of tiksuun nama rukutuu dhiisuurraa of tiksuun gochoonni kun hundi kan qaamaati qaama kanaaf kenname jechuudha walaakinnahu qalbiinis gahee guddaa qaba qalbiin ammoo wanni inni ramadaana keessatti dalagu akkasumallee niyyaa gaarii tolfatuudha jechuudha niyyaa gaarii tolfatuudha kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa asmaa radiyallahu anha nuuf dabarsite keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni halkan osoo hin niyyatin soomana isaadhaa bariisifatee eegale soomanni isaaf hin jiru jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam حديث كان أصحاب السنن ابن حبان أكسم اللي ابن خزيمان حديث كان صحيح أقول أن يجر يسون حديث كان صحيح أقول أن يجر كان نياكين نيتون برباش سارة كان النتاو نيات الفني على كان الرا يروكم نيانا كان جرو نتير أقامو نمالا فاتقريت ما يرقاقاني سومنا بريتي في نيتون هندن داما انقلفتي بريوتي فطري رأي قالي ساعد فطرتي راوتي جرتا إصابوري رتا أمو نية فطري هل كان قوتو يرو بالآس زرا يرو نية رتي الزباتون مرباتي سال نية حالك متنيتون أكما ورا ولا لوكي ستي أمني بدعا دلقا نويت الظهر 4 ركعة الله أكبر أكما جران سنمو إسا كميمي نية جتون حالك متكن نية نية جتون وان قلبي تجني جرى جتون عمل قلبي الربا فين كنمني نيان دلقا الرباتي متيجتون دلقا الربا فين نمي متي نيان قلبي عن الرتيد التات وانتي نية سنة جتون لفظي باسون بدعة منكرة جتون بدعة منكرة يعني بدعة جبمتو جتون كناف لفظي الرأف باسون الربان نويت الصوم الغدا جتون اسم كن بدعة منكرة جتون كناف الرأف تكسون برباتي سال أمال الري التنياتي صومنا بوري نصومنا جتي على كان الرا حدث بوريس افتانوس أكسم اللي باتي رمضانا كانت شوف إساء كيست هل كان نيتون برباتي سال كان النتاو جتون كان من صومنو حال كانت سحوري إيجالي زرا جني أما صومنت سيني زرا غنم تصومنا كان كيستي أمو أكما حديث أمان دري لالي دبرسيني كيستي نمني صومو فلا يرفث ولا يسخب جر الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني صومنو إوجين أكسم الليوان أجاوا هن دبثيني زراني كناف الربكين يلي أفتكسون برباتي سادا إيو
gartee sagalee guddaa ol fuudhanii iyyuun akkasuma wacuun kana irraa of tiksuun barbaachisaadha jechuun. Egaa namni soomanuu du'aayin isaadha mustajaaba jechuun rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Du'aayin nama sadiidha hin deebi'u jedha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Inni tokko du'aayii nama miidhameeti, inni lammaffaa du'aayii imaama caadila, inni sadaffaan du'aayii nama soomanuuti jechuudha. Du'aayiin jara kana sadaanii hin deebi'u jedha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Jidduu warra kanaatiif jidduu rabbii girdoon tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf du'aayii kadhachuun barbaachisaadha. Anillee atillee haajaa gurguddaa qabna kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa malee namni tokko nurraa hin beekne. Kanaaf yaa rabbi jechuun barbaachisaadha. Namni soomanuu fooliin nama soomanuu akkuma ammaan dura hadiisa ammaan dura ilaallee dabarsine keessatti fi masaahimi atyabu cinda Allaahi min riixil miski. Afaan nama soomanuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biratti riixii miskiidhaa olitti darajaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf namni soomanuu darajaa guddaadha qaba jechuun. Egaa baatii kabajaa soomanaa kana keessatti ammallee namni soomanu salaata sunnaa tokkicha yoo inni salaate yookaan ati salaata zuhurii irratti salaatuun keeni mala salaatuma fedhe haa ta'u salaatuma sunnaa wayii yeroo ati salaattu rabbiin biratti akka salaata waajibaa salaatteetti dirribaan siif qabama. Ati raka'aa lama sunnaa salaattee akka waan zuhurii afur salaatteetti sii ida'ama jechuudha. Kun caalina kabajaa baatiin ramadaanaa qabu irraa jechuudha. Akkasumallee namni baatii ramadaanaa keenya keessa salaata waajibaa tokko salaate akka waan salaata 70 salaateetti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaf dirribsaa jedhan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf egaa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroo baatiin ramadaanaa dhufe isinii dhufe baatiin kabajaa jedhanii sahaabota isaanii gammachiisanii jechuudha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf obboleettii kan koo nama yeroo qaburraa yeroo qabnurraa dalagaan biyya namaa hundumtuu ni raawwata waan ta'eef kan akhiraa keenya irratti yeroo keenya kenninee jajjabaannee diinii keenya irratti qawiyyii ta'uun barbaachisaadha. Kan inni ta'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhiira dubara wanni jedhee adda baasee hin jiru. Namni dalagate namni khayrii dalagate khayruma isaatiin dabarfata jechuudha. Namni khayrii dabarfate khayruma isaatiin dabarfata. Khayriin kee isiidhaaf waan ta'u khayriin kee isaaf waan ta'u hundi namaatu akhiraa ofiiti kan inni waan inni kasabate kan inni argatu. Kanaaf soomana keenya irratti jajjabaachuun du'aa kadhachuun waan nu cinqu hundumaa yaa rabbi jechuun baatii 11 waggaa keessaa dhufe baatii tokko kanaan miiccinee irra dabarfachuun keenya barbaachisaadha kan inni ta'u jechuun. Egaa namni soomanuu haala kanatti oolee jira. Galgala kana yeroo fixriin qaqqabe du'aa'iin yeroo sanaa mustajaaba jedhu rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Du'aa yeroo fixriidha barbaachisaadha. Umar أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إن اللين كان إجولي إساتي وجن ماتي إساتي وجن دعائي كراتو تأجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو فطرين كقبل لي صومن يكون ديمي ديبون أديمي كون جيتي هجر ربي برتي إدامتي جاءني رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ دبتني كأني دعاء ربي إساني كان كأتن تعني جراني رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان أفنت اللي دعائي قوتشون برباتي سال حاجة يدوك أمنا يجود حاجة يدوك أمنا كان أف دعائي قوتشون برباتي سال كان النتاو إن شاء الله تعالى إجا يرو فطرين كأبيم أما اللي يرو كم اتفتر رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا حديث أنس رضي الله عنه نفدبتي حديث حسن تأين جتورة رسول ربي عليه الصلاة والسلام نانو قرتي أصو مغربه صلاة كان فتران تورن وياتوكو مسافر ما ديماني يرو ساعتين في طريقة أبو صحابة إسانيتين قدبو إيتي بصونو فلافي سجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام يا رسول ربي وتدقو دكاني فتي وجدين صحابة قدبو إنو فلافي سجدان يوتقو دكاني فتي يا رسول ربي جنة قدبو إنو لها نولافي سجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيجاس صحابة كون قدبو إيه رسول ربي تفلافي سي رسول ربي فطرني إيجاس صحابة تانا كان جدان إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم يرو دكاني أسين أولواتي أما اللي افتئاسي راوتي وقات نمني
صومن فطر يرو أدون سينتيتو إجا حديث كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان تأي حديث كان رسول ربي الرافود كان جل تأي إرجم ربي عليه الصلاة والسلام من جلني إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد وإذا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيرو أسين دكان نجرب هاتين أولواتي جرد هاتين أدون سينتي دك إفتي أسين ديمي أدون سينتي فقد أفطر الصائم أجات نمني صومنو فطري جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفق عليه حديث نكون متفقا جتون كناف يرو كان الرتي فطرين جتون إجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكن جر نمني صومناتو كفت أرسيسي أصو إسا صومني الرا أجرين الرأسين إني فت أرسيسي اللي أجري إسا صومني أرقتا جرا الله أكبر كناف نتلي هنكرن دعمو توكو يروماتي كينا يلالو نموتا مسكينا نانو كينا جران فت أرسيسني قمت جيزو داف ويادني قمات شوفين برباتي سارة كان النتو مانا كينا تس yeroo jiru keenya keessattis wanna tokko qopheeffannee ollaa keenya miskiina naannoo keenya gammachiisuun haqiiqatan amma wanna tokko mana keetti qopheeffattee ammanatti qooddee waan sila gammachuudhaan akkaan gammadaa nyaata sana nyaachuudhaaf qopheeffatte miskiina sanaaf geessite ollaa keessa kanaaf geessite isa sana gammachiifte wallahi osoo wanna qopheeffatte sana hin nyaatin garaan kee haara galfatte gammadda jechuudha yeroo maatiin miskiina sanaa ol dacha'ee nyaate ijoolleen gadi baatee taphatte ammallee yeroo miskiinni waan irra tuffiste san uffatee ofitti gammadee gadi ba'u inni sila akka godhabu riyaa ofirraa yeella'ee uffannaan isaa itti toluu didee jiru uffata ati irra buufte uffatee yeroo ammallee itti gammadu qalbiin kan kee raaxaa akka kana caala wanni siin argattu hin jiru jechuudha ammallee yeroo miskiinni siif nyaate namni soomanu yeroo fixriin ga'u osoo inni yaadda'u maalittiin faxararaata baatii ramadaanaa baatii kabajaa kana nan soomamoo nan dhiisa ana waan hin nyaadhu hin qabu osoo jedhee qalbiin isaadhaa cabu ati ammoo irraan baaftee faxarsiistee gammachiistee abshir yeroo jettee ati ofii keetti ni gammadda kan gammachuu isaa su'aafu akkam haa ta'u gaafa ati rabbii keetiin wal geesse dalagaa kee gaarii kanaan jechuudha idan رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني نما صومنو توكو فترسيسي أصو أجرين إسا صومنين الرتين أكوان صومتي أجرين سيف قل ما هجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام كاناف نمو تنانو كي نجران مسكينو تنانو كي نجران أنس إسنس نما الأبتو في ربنا هاقودو إجا حالة كانت رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان فتران تراني أكسم لي صحابة رسول ربي رضوان الله عليهم حالة كانت كان صحابة رسول ربي ترى أرجاني فتران تراني إجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو فتران كان أول والنئسان اتفتران رطبة أو كان نمون يدون نبيكنا بيوتام باكنا كيستي بيكنا كيستي باي إنانين أرجعني مالي رطبة يتسون تمرة شيتي يو كان تمرة يقرتي جيد آجتشولا إسا رطبة جدما أكسوم اللي يو رطبة نهنجرما رسول ربي عليه الصلاة والسلام تمر مبني أرجنو كان سبيل شات آجتشولا إسا كان فتران ترى رسول ربي عليه الصلاة والسلام يقول لي إني هنجرة كسوم اللي بشان الرت كان فتران تراني بشان كن كل ساد أس كل دس جتسود كان رسول ربي كان فتران تراني أتلين حالي ما كان كيسا كان سيلا في الرتي فتروتو بربات ساد أيتون كان إن شاء الله نما صومنا كان حق إيسا قلتي صومنا ربنا هاقولو صومنا قرتي أركان كينا إسلاماتي صومنا نكون باتي ذكريتي خاصة وبليتو وين كينا كيسا جركون باتي رمضان كان كيسا قرآن كينا درن ججباني مراجعة قلتون بربات ساد كان النتو أكبيا كينا تأمو يودي بني إلى اللو يروهدو dubartoonni egaa nyaata qopheessu dhiirowwan nama rabbiin ilmii kenneef ilmii dhuma sana keessatti ammoo fahmii nama rabbiin kenneef malee irra hedduun sunnaa rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam bakka kana hojjechuu irratti qaawwii hinuma jira dubartootuma irratti hirkifama jechuudha dalagaaleen mana keessaa kun waliigaluu dubartiinis waan dandeenya jirti tariinillee bakka adda addaa bakka gurguddaa hojii gurguddaa keessa ooluun mala kun waliigaltee jireenyaati haa ta'u malee akka biyya keenyaatti aadeffannaan gara dubartootaa irratti jira
wanna kana keessatti ammoo dubartoonni keenya akkuma dalagaan waajibni nurra jiru jireenyi maatii keenya akkuma nurra jiru ta'e sana qofarratti xiyyeeffannee baatii kabajaa baatii guddaa baatii ilmi namaa wal dorgamu kasaaraan bahuu hin qabnu diinii keenya irratti hojjechuun barbaachisaadha li'annahu kun arkaana islaamaa keeti kan ilmoon kee bakka kana guutuu miti kan maatiin kee bakka kana guutuu miti kan jireenyi kan kee bakka kana guutuu miti kun diinii islaamaa arkaanni islaamni ittiin ijaaramte shanan keessa soomanni arkaana islaamaa keessaa isa tokkodha jechuudha arkaana islaamaa waggaatti naanna'ee sitti dhufuun hajennu malee waggaatti naanna'ee haa dhufu hajennu malee kan baranaa qiyaamaa malee hin deebi'u jechuun inni gaafasiisuun inni waggaatti naanna'ee dhufu sun kanuma mataa isaatiin dhufa inni baranaa kanuma baranaatiin raawwata jechuun egaa baatii kabajaa kana keessaa sadarkaa baatii ramadaanaa kun baatiin kabajaa qabu keessaa inni tokko baabu rayyaan waan jedhamu jira namoota soomana kana haqa isaa guuttatanii yaa Allah nama soomana kana haqa isaa guuttatee soomaniif ulaa jannata keessaa addatti warra soomanu kanaaf qophaa'ee jirutu jira jannanni sun maal jedhama baabu rayyaan kan jedhamu rayyaan jechuun dheebubaa yaani dheebubaa kan dheebuu keessatti baatu waan feeteen jechuun rayyaan jedhama baabii sanatu nama soomanu kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala gammachuu haala kanaatti qopheessee fi jira kanaaf namni soomanu wanni isaa hundinuu rabbiin biratti darajaa qabaa fi nama soomana kana haqa isaa guuttatee soomanu rabbiin haa godhu yeroo hedduu miidiyaaleen adda addaa teekinooloojii rabbiin nutti kennee jedhee asiin yuutuubii feesbuukaa teelegiraamaa waatsaappii osuma jennu kana keessatti yeroo keenya qisaasessuu osoo hin ta'in soomana kana hanga rabbiin nu dandeessiseen لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كنوتك رسول ربي عليه الصلاة والسلام حالة كانت تصومني جران صحابنا رسول ربي حالة كانت تصومني جران حديثني هدودا كيسان حديثك الجبابا كيسا فضلي كان فبليت وانكينا حاجة جوانو ربين نما صومنا كان حاجة يساقو تتي صومني الرامل كهو ربنا هاقودو isin irratti dheeradhee afan hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh